Gaa'elli hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'elaas hin xureeffamin. Qabxiilee baay'ee barbaachisaa ta'an gurguddaa sadiin isinitti himuu barbaada. Maaliif gaa'elli xiyyeeffannoo guddaa akka barbaachisu? Inni maatii keessaa jalqabe, inni maatii keessatti gaarii ta'e suni fooliin afuuraa, fooliin amantii, fooliin waaqeffannaa gaarii inni mana keessa jiru suni gara waldaatti gaafa ba'u biyyi ida'ama maatiiti. Maatiitu walitti dhufe maal ta'a? Biyya ta'a. Kanaaf biyyaaf dhalootaaf gaa'elli wanti nu harkaa ba'u biyyaaf balaa ta'uu danda'a, abaarsa ta'uu danda'a, eebbas gammachuus nagaas ta'uu danda'a jechuudha. Nagaaniif araarri waaqayyoo bakkaaf biyya jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechuun barbaada. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota sagantaa Jesus Method Ministry akkam jirtu? Egaa kun sagantaa Jesus Method Ministry yommuu ta'u qopheessee kan isiniif dhiyeessu ana luba Eeliyaas Addunyaati. Yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan akkasiin maatii taatan isin jajjabeessuun barbaada. Kana malees amma dhumaatti nu wajjin turaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa ergaa baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhiyaadheera. Innis immoo mata duree gaa'elli maaliif xiyyeeffannoo barbaada jedhu kan jedhu ta'a jechaadha. Kanaaf gaa'elli maaliif xiyyeeffannoo barbaada kan jedhu mata duree baay'ee barbaachisaa ta'e kana wal wajjiniin ilaalla. Kutaa kitaaba qulqulluu keessaa heertuu tokko dubbiseen jalqabuu barbaada. Heertuun kun kan inni argamu macaafa warra Ibrootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irraa akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Gaa'elli hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'u, ciisichi gaa'elaas hin xureeffamin jedha. Gaa'elli hundumaa biratti maal haa ta'u? Ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'elaas immoo akkuma kana hin xureeffamin. Kutaa kana yommuu ilaallu Waaqayyo gaa'elaaf xiyyeeffannoo guddaa akka inni kennu argina jechaadha. Xiyyeeffannoo guddaa kenna. Hundumaa biratti nama hundumaa ergaan kun akka ilaallatu sagalee kana keessaa hubanna. Egaa erga akkas ta'e maaliif kan Waaqayyo gaa'elaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuu fi maaliif? Kanarraa nu maal baranna? Maaliif xiyyeeffannoo guddaa kennuu nu barbaachisa? Nus gaa'ela keenyaaf isa jedhu kan wajjiniin ilaallu ta'a. Qabxiilee baay'ee barbaachisaa ta'an gurguddaa sadiin isinitti himuu barbaada. Maaliif gaa'elli xiyyeeffannoo guddaa akka barbaachisu? Inni jalqabaaf inni hangafaa gaa'elli bu'uuraa manaa fi bu'uura maatiiti. Gaa'elli bu'uura maaliiti? Bu'uura manaati. Akkuma kana bu'uura maatiiti. Gaa'elli hin jiru yoo ta'e manas yookaanis immoo maatii kan jedhu hin jiru jechaadha. Miseensota maatii akkuma beeknu abbaan manaa jira, haati manaa jirti, ijoolleen jiru. Isaan kun hundumtu kan isaan hammatamanii jiran kan walitti isaan hidhee jiru. Cancalli sirriin maalidha? Gaa'eladha jechaadha. Yookaan yoo gaa'elli hin jiraanne isaan kun jiraachuu hin danda'an. Abbaan hin jiru, haati hin jirtu. Akkuma kana gaa'ela keessatti daa'imman ijoolleen hin jiran yoo ta'e immoo jireenyi hiika godhachuu hin danda'u jechaadha. Hiika godhachuu hin danda'u. Kanaaf gaa'elli bu'uura manaati, akkuma kana bu'uura maatiiti. Wanti tokko immoo bu'uura hin qabu yoo ta'e jabaatee dhaabachuu hin danda'u. Turuu hin danda'u. Turuu hin danda'u. Kanaaf egaa gaa'elli bu'uura maaliiti? Bu'uura manaati jechaadha. Bu'uura maatiiti. Kanaaf baay'ee xiyyeeffannoo guddaa barbaachisa. Xiyyeeffannoo guddaa barbaachisa. Bu'uura kanarraa dogoggorri yoo jiraate, rakkoon yoo mudate waan baay'ee balaa baay'ee geessisuu danda'a waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaa itti kennuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan akkuma kana qabxiin baay'ee barbaachisaa ta'e gaa'elli bu'uura waldaa kiristaanaati. Bu'uura waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaanaa walitti qabama yookaan immoo tokkummaa amantootaati. Mootummaa Waaqayyoo akka bal'istuuf akkuma kana mootummaa Waaqayyoof kan qophooftuu fi kan namoota kan biraas immoo mootummaa Waaqayyoo kan qopheessitu waldaani walitti dhufeenya amantootaati jechaadha. Kanaaf walitti dhufeenyi amantootaa kun eessaa dhufa jennee yommuu ilaallu maatii keessaa dhufa. Maatii keessaa dhufa. Gaa'ela keessaa dhufa. Kanaaf maatii jabaatu waldaa jabaaf bu'uura ta'a jechaadha. Maatii jabaatu waldaa jabaaf bu'uura ta'a. Maatiin waldaa xiqqaadha kan nu beekuu qabnu. Maatiin waldaa xiqqaadha. Waldaa xixiqqaan kun walitti dhufee maal ta'a jechaadha? Waldaa guddaa ta'a jechaadha. Waldaa guddaatti walitti dhufa. Sanbata gaafa waaqeffannaadhaaf tokkummaadhaan iddoo tokkotti walitti qabamnu maaltu walitti dhufa? Maatiitu walitti dhufa. Kutaa adda addaa keessaa maatiin mana adda addaa keessaa walitti dhufa. Kanaaf egaa maatiin kun yommuu walitti dhufu, waldaa xixiqqaan kun yommuu walitti dhufu maal ta'a? Waldaa guddaa ta'a jechaadha. Kanaaf manni yookaan immoo maatiin gaa'elli maalidha? Waldaa xiqqaadha jechaadha. Waldaa xiqqaadha. Akka waldaatti ilaalama.
Kana yommuu laallu baay'ee barumsa guddaas keessaa argachuu dandeenya. Gaaf tokko tajaajilaa tokko wajjiniin nama biyya alaatii dhufe wajjiniin yeroo dabarsuudhaaf carraa qabaadhen ture wantoota adda addaa muuxannoo wal jijjiiraa turre booda xumura irratti waliin akka waaqayyoon kadhannuuf yommuu carraa argannu gaaffii tokko na gaafate waldaa meeqa tajaajiltaa naan jedhe. Waldaa meeqa tajaajiltaa gaafa naan jedhu waldaa 7 tajaajilaan jedheen itti gaafatamummaa waldaa 7 qabaan jedheen. Itti gaafatamummaa waldaa 7 qabadhe yommuu itti himu sana booddee maqaa waldaa dhahee sana booda waliin haasofne xumura irratti maal jedhe waldaa tokko irraanfatteetti dagatteettaa naan jedhe. Maal jechuudha? Waldaa tokko dagatteetta. Innis maal inni jennaan waldaan kee waldaa 8 waldaan 8ffaan waldaa mana kee jiru maatii keetii naan jedhe. Guyyaa sanaa qabee ilaalchin ani dhimma kana irratti qabu baay'ee jijjiirame. Barumsa guddaa naaf ta'e. Maaliif waldaan manni kee maatiin kee waldaa keeti jechaadha. Waldaa keeti. Kanaaf tajaajilli inni jalqabaa eessaa jalqabuu qaba? Mana keessaa maatii keessaa jalqabuu qaba. Wanni inni maatii keessaa jalqabe inni maatii keessatti gaarii ta'e suni fooliin hafuuraa, fooliin amantii, fooliin waaqeffannaa gaarii inni mana keessa jiru suni gara waldaatti gaafa ba'u walitti gaafa dhufus gaarii ta'a. Fuula waaqayyoo durattis fuula waldaa akkuma kana fuula namootaa durattis immoo gaarii ta'a jechaadha. Kanaaf gaa'elli yookaan immoo maatiin bu'uura maaliiti? Bu'uura waldaa kiristaanaati jechaadha. Waldaan walitti qabama maatii yookaan immoo konfiraansii maatiiti. Akkuma beekamu konfiraansii yeroo adda addaan gaggeessina. Nuyi akka konfiraansiitti kan ilaallu waldoonni adda addaa walitti dhufanii isa gaggeessanidha. Waldaan tokko mataan ishee konfiraansiidha. Maaliif attamitti konfiraansii taate? Walitti dhufeenya maatii waan ta'eef maatiin iddoo adda addaati waldaan xixiqqaan walitti dhufee iddoo tokkotti waaqeffannaaf walitti qabama waan ta'eef konfiraansii maatiiti waldaan. Kana keessatti ergaa guddaatu barbaachisa. Waldaa keessa akkuma tajaajilaan jiru lubni jiru mana keessa maatii keessa lubni jira. Abbaan manaa luba maatiiti yookaan immoo luba manaati gaggeessaa mana keessaati luba maatiiti. Haati manaas akkuma kana gargaartuudha. Daaqonoota yookaan immoo daaqoniidha. Daaqonii jechuun gargaartuu jechaadha. Warra hojii gargaaran jechaadha. Ijoollonni immoo akka kwaayirotaatti akka garee faarfattootaatti gargaaru. Egaa lubni hin jiru yoo ta'e akkuma kana daaqonoonni gargaartonni hin jiran yoo ta'e kwaayiroonni faarfattoonni hin jiran yoo ta'e waldaan boci waaqeffannaa baay'ee mijataa ta'ee namatti hin tolu. Inni kun baay'ee beekamaadha. Foolii gaarii waaqeffannaan bifa gaarii akka qabaatu taasisa jechaadha. Faarfannaan tajaajilli ergaan karaa adda addaa yommuu dhiyaatu jechaadha. Kanaaf mana keessattis abbaan manaa akka lubaatti haati manaa akka daaqonitti gargaartuu taate ijoollonni immoo akka kwaayirotaatti miseensa guutuu mana tokko keessa waldaan guutummaatti jira jechaadha. Kanaaf maatiin yookaan immoo gaa'elli bu'uura waldaa kiristaanaa waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaa itti kennuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Inni sadaffaan gaa'elli bu'uura biyyaa fi bu'uura dhalootaati. Biyyaaf bu'uuradha gaa'elli. Akkuma kana dhaloota itti aanee dhufuuf gaa'elli baay'ee bu'uuradha. Maaliif hundumtuu achi keessaa baha waan ta'eef. Gaa'ela keessa darbee dhufa waan ta'eef bu'aa gaa'elaa ta'ee dhufa waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaa itti kennuun barbaachisaadha. Biyyi ida'ama maatiiti. Maatiitu walitti dhufe maal ta'a? Biyya ta'a. Kanaaf biyyaaf dhalootaaf gaa'elli bu'uura waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Akka salphaatti kan ilaalamuti. Dhaabbanni kun waaqayyo jalqaba irratti xiyyeeffannoo guddaa kan kennee fi tokkummaatiin gaa'elaan kan walitti hidhe waaqayyo dhaabbata gaarii kanaan kan walitti hidhe waaqayyo biyyaaf dhalootaaf bu'uura guddaa waan ta'eef ka'umsa guddaa waan ta'eef jechaadha. Kitaaba yeroo darbeen isiniif heere kitaaba Adventist Home yookaan immoo jireenya maatii warra deebii gooftaa eeggatanii kitaaba jedhu afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaan jiru kanan yeroo darbe akka dubbistaniif isiniif heere fuula 15 irraa yommuu dubbistanii akkas kan jedhu argattu. Maatiin onnee waan hundumaati. Argitanii maatiin maalidha? Onnee waan hundumaati. Egaa kutaa qaama keenyaa gaafa laallu kutaawwan qaama keenyaa keessa qaama adda addaatu jira. Qaamolee adda addaa jiran hundumti isaanii hojii mataa mataasaa ni qabaatu. Garuu onneen baay'ee qaama barbaachisaadha. Vital orgaanii keessaa isa tokkodha. Kutaa qaamaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'e. Maaliif onneen dhiiga rabsuu wajjin wal qabata. Onneerra rakkoon ga'e jechuun dhiigarra rakkoon ga'e jechaadha. Dhiigni immoo qaama keenya keessa akka barbaachisaa ta'e ittiin socho'u taanaan balaa atattamaa fi ariifachiisaatu nu mudata. Kanaaf maatiinis akkuma kana onnee waan hundumaati. Akka biyyaatti, akka waldaatti, akka dhuunfaatti yeroo laallu gaa'elli onnee waan hundumaati jedha. Hawaasni maatii keessaa ba'a. Hawaasni eessaa ba'a? Maatii keessaa ba'a.
Hawaasa gaafa jennu walirraa ollaan akkuma kana darbee biyyi iddoo adda addaatti walitti yommuu dhufnu walitti dhufeenyi kun eessaa dhufa ka'umsi isaa eessaati hawaasni kan ba'u eessaati maatii keessaa ba'a wanta warri maatiif mataa ta'an oomishanidha sii jedha. Hawaasni tokko gaarii yookaan immoo hamaa yoo ta'e itti gaafatama jalqabaa kan fudhatu maalidha? Maatiidha. Maatiin bu'uuradha. Warra maatii gaggeessan jechuun eenyudha? Abbaa manaa fi haadha manaa jecha. Abbaan manaa fi haati manaa gaggeessitoota, bulchitoota maatiiti. Kanaaf achi keessatti oomishame kan ba'u dhaloonni isaan jalaa kan ba'anii, daa'imman isaan jalaa kan ba'anii, dhaloota biyyaa waan ta'aniif bor kan biyya bulchu, kan biyya gaggeessu, kan waldaa kiristaanaa gaggeessu, kan waldaa kiristaanaaf mataa ta'u, maatii ta'u itti fufsiisu isaani waan ta'eef wanta warri maatii gaggeessan oomishanidha. Kanaaf maatiin asirratti xiyyeeffannoo guddaa kennuun barbaachisaadha. Warri gaa'ela keessa jiran asirratti xiyyeeffannoo guddaa kennuun barbaachisaadha. Maaliif wanti nu harkaa ba'u biyyaaf balaa ta'uu danda'a, abaarsa ta'uu danda'a, eebbas gammachuus nagaas ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf gaa'elli bu'uura baay'ee barbaachisaa ta'e yommuu ta'u biyyaaf dhalootaaf baay'ee bu'uuradha. Onneen hawaasaa waldaa fi biyyaa maatiidha. Argitanii onneen hawaasaa, onneen waldaa, onneen biyyaa maalidha? Maatiidha. Gammachuun hawaasaa, milkaa'inni waldaa, badhaadhinni biyyaa dhiibbaa maatii irratti hundaa'a jedha. Jechoota kana sadan sirriitti ilaala. Gammachuun hawaasaa, hawaasni tokko gammachuu qabaachuun eessatti kan hin hundaa'u? Bu'aa maalii ta'ee dhufa? Bu'aa gaa'elaa ta'ee dhufa. Bu'aa manaa ta'ee dhufa. Milkaa'inni waldaa, waldaanis milkooftuu kan isheen taatu yoo gaa'elli kan milkaa'e ta'edha jechaadha. Badhaadhinni biyyaa dhiibbaa maatii irratti hundaa'a. Karoorri barbaachisaadha, misoomni barbaachisaadha, wantoonni adda addaa barbaachisaadha, biyyaaf wantoonni investii ta'an maallaqni barbaachisaadha. Garuu kana hundumaaf bu'uura kan ta'e biyyi tokko badhaadhummaa akka qabaattuuf inni jalqaba maatiin badhaadhaa ta'uu qaba. Mana keessatti abbaan manaa, haati manaa, ijoolleen hariiroon isaan mana keessatti qabaatan badhaadhummaa kan qabu yoo ta'e, eebba kan qabu yoo ta'e, gammachuu kan qabu yoo ta'e, akka Waaqayyo barbaadutti kan deemu yoo ta'e, cubbuu kan balaaleeffatu yoo ta'e, akka Waaqayyo kaayetti kan adeemu yoo ta'e badhaadhinni biyyaa mirkanaa'uu hin danda'a jechaadha. Kanaaf gaa'elli bu'uura biyyaati akkuma kana bu'uura dhalootaati. Kanaaf qabxiiwwan kana sadan sirriitti yaadaan qabachuun barbaachisaadha jechaadha. Gaa'elli bu'uura maatiiti akkuma kana bu'uura manaati. Gaa'elli bu'uura waldaa kiristaanaati. Gaa'elli bu'uura biyyaati. Bu'uura dhalootaati. Isa kana beekuun barbaachisaadha. Kanaaf hunduma keenyarraa xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Xiyyeeffannoo guddaatti kennuu barbaada. Egaa onneedha jenneerra, onnee hawaasaati, onnee waldaati, onnee biyyaati jenneerra, onnee keenya immoo qaama keenya keessatti kunuunsa barbaachisaa ta'e hin kenninuuf yoo ta'e baay'ee hamaadha. Onnee keenya gaafa laaltani Waaqayyo iddoo baay'ee mijataa ta'e isa kaa'eera. Iddoo baay'eetti eeggannaa guddaa argatu, kunuunsa guddaa argatu. Balaan akka isa hin mudannetti Waaqayyo cinaacha jala akkuma kana lafee jabaa jala kaa'e Waaqayyo. Lafee jabaa jala kaa'e eeggannoo guddaa godheef akkuma kana gaa'ela keenyaaf maal gochuutu nu barbaachisa? Xiyyeeffannoo kennuutu nu barbaachisa. Eeggannoo gochuutu nu barbaachisa. Bu'aan achirraa argamu darbee dhaloota akkuma kana biyya waldaa kiristaanaa tuqa waan ta'eef eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa dargaggoonni keessumaa kutaalee sadiitti gargar qoodee ergaa koo xumuruun barbaada. Inni jalqaba dargaggoonni baay'ee of eeggachuu qabna. Ganaa gara gaa'elaatti warri seentan dargaggoonni eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Maaliif dhaloonni kun waldaan kiristaanaa isin harka jira, isin keessa jira waan ta'eef inni bor dhaloota ta'u, inni bor biyya ta'u, boruu biyyaa kan murteessu, boruu waldaa kiristaanaa Waaqayyo wajjin kan murteessu dhaloonni isin keessa waan jiruuf, garaa isin keessa waan ba'uuf yeroo gara dhaabbata gaa'elaa kanatti seentanii of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Xiyyeeffannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Maatiinis akkuma kana of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Maaliif dhaloonni isaan harka jira waan ta'eef. Waaqayyo maatiitti kan kenne ijoolleedha. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti sagalee Waaqayyo. Kanaaf ijoollee kennaa Waaqayyo taate kana akka Waaqayyo barbaadutti mana Waaqayyo keessatti Waaqayyoof dhalootaaf biyyaaf akka isheen bu'aa taatu, eebbaaf akka taatu goonee guddisuun baay'ee barbaachisa. Kun immoo gaa'ela keenya irratti xiyyeeffannoon kenninu yoo ta'e eebba kana argachuun hin danda'amu jechaadha. Namni tokko akkas jedhama gaggeessaa yookaan immoo muummee ministeera biyya Itoophiyaa kan ta'e tokko yeroo tokkotti maqaa isaanii akkas jechuun ammaaf natti ulfaata. Namni hunduu otoo balbala isaa qulqulleesse magaalli Finfinnee qulqulluu taati jedhanii jedhamu. Bulchaan biyya Itoophiyaa tokko yeroo tokkotti. Magaala Finfinnee ingirii bal'aadha. Namni hundumtuu yoo balbala isaa qulqulleesse garuu magaalichi qulqulluu ta'uu danda'a. Akkuma kana gaa'elli manni iddoo hundumaatti otoo qulqullaa'e namni hundumtuu gaa'ela isaaf
xiyyeeffannoo too kenne, mana isaaf xiyyeeffannoo too kenne, mana isaa irratti, gaa'ela isaa irratti, ijoollee isaa irratti otoo hojjete biyyi hundumtuu karaa hundumaa akkuma jalqaba dubbisne badhaadhummaan akkuma kana misoomaan jaalalaan karaa hundumaanii dura ta'uudhaaf wanti nama rakkisu hin jiru jechaadha. Dhumarratti ergaan koo waldaan kiristaanaa baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Xiyyeeffannoo guddaa kennuun barbaachisaadha. Waa'ee gaa'elaa barsiisuun xiyyeeffannoo irratti kennuun qullaa'ummaa gaa'elaa eeguun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa yeroo ammaa kana gaa'elli wal'aansoo guddaa keessa jira, lola guddaa keessa jira, qormaata guddaa keessa jira. Yeroo akkasii kana eenyummaa gaa'elaa sirriitti macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'e waaqayyo wajjiniin walitti dhufeenya kan qabdu waldaa kiristaanaa waan taateef dhimma kana irratti dhaloota bu'uura barbaachisaa ta'e beekumsa qabsiiftee gara fuulduraatti itti fufsiisu kan qabdu waldaa kiristaanaadha. Tajaajiltoonni waldaa kiristaanaa keessa jiran, gaggeessitoonni mana amantaa kanarratti xiyyeeffannoo baay'ee kennuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Yoo akkas ta'e biyyi keenyi, waldaan keenyi akkuma kana jireenyi keenya akka dhuunfaatti gammachuu guddaa kan argate ta'a. Lafarrattis mootummaa waaqayyoo keessattis jireenya gammachuu qabu jiraachuu dandeenya jechaadha. Egaa kanarraa waan baay'ee guddaa barbaachisaa ta'e akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Turtanii amma dhumaatti waan na hordoftaniif waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Yeroo itti aanu sagantaa itti aanuun walitti deebina. Kadhannaan keessan nutti addan ba'iin laayik, sheer gochuudhaan akkuma kana sabskiraayib gochuudhaan guddina chaanaalii kana keessatti qooda keessan ba'a. Ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti hunduma keessan wajjin haa ta'u. Nagaan tura.